سينا بهيس أورمو أستاذ محمود بوخي gootota daandii nuuf taraaran kabajuu fi galatoonfachuun dirqama mummaati. Hawwisoo afran qallootii fi qabsoo bilisummaa Oromoo addaan hin bahan hoggaa jennu waa malee miti. Miseensonni hawwisoo afran qalloo hundeessitoota qabsoo bilisummaa Oromooti kan jennuuf kanumaafi. Isaan keessaa tokko Ustaaz Mahmud Bookeeti. Yeroo hundeeffama hawwisoo afran qallootii fi hundeeffama abaa'oo dubbannu namoota ijoo ta'an roga lamaaniinuu hin dagatamne kan seenaa boonsaa qabaniitu jira. Isaan keessaa tokko Ustaaz Mahmud Bookeeti. Ustaaz Mahmud Bookee sabboontoota bara 1960moota keessaa hawwisoo afran qalloo magaalaa Dirree Dhawaa keessatti hundeessanii afaan Oromoo seenaa eenyummaa fi aadaa Oromoo kan gabroonfataan Habashaa awwaale sabboontoonni gameeyyiin awwaalcha jalaa baasanii afaan Oromoo seenaa aadaa fi eenyummaa Oromoo mul'isuun seenaa boonsaa hojjetan keessaa nama tarree durarratti argamu. Gama kanaan Ustaaz Mahmud Bookee hambaa Abubakar Muusaa faadha. Ustaaz Mahmud akkuma sabboontoota miseensota hawwisoo afran qalloo yeroo sirni nafxanyaa qabsoo isaaniitti dammaqee biyya keessa jiraachuu dadhabu gara biyya ollaa Soomaaliyaatti baqate. Gochi sirna nafxanyaa akka malee dallansiiseeti qabsoo artiirraa gara qabsoo hidhannootiin bilisummaatti akka murteeffatu isaan taasise. Akkuma murteeffatee Ustaaz Mahmud Bookee kaayyoo isaa galmaan ga'uuf dhaaba adda bilisummaa Oromoo qacalee yeroo sanii kan sooreessa jaarraa abbaa gadaa Jaal Elemoo Qilxuu, Jaal Muhammad Umar Qaadii, Ustaaz Hussein Suraa, Jaal Abdu Shakur Sheekh Ibraahimii fi kan kana fakkaatan hundeessanitti dabalame. Ustaaz Mahmud Bookee qabsaa'ota qeerroo ganamaa nama 38 kan biyya Soomaaliyaarraa gara biyya Arabaa deemanii leenjii fudhatan keessaa nama tokko. Ustaaz Mahmud Bookee miseensota qeerroo ganamaa waliin waggaa 5 mana hidhaa Mandheeraatti warra hidhame keessaa nama tokko. Ustaaz Mahmud Bookee kaleessa miseensa qeerroo ganamaa kan qabsoo nuuf hundeesse ammaas miseensa qeerroo bara kanaati. Kaleessa qabsoo nuuf hundeesse hardhaas qabsoo wajjin gaggeessaa jira. Umrii dheerachuu qofa osoo hin ta'in arraas sammuu haaraan qabsoo keessatti hirmaachuun isaa waan nama boonsu. Kaleessa dardaraa arraas dargaggeessaa biyya baqattummaa keessaa qabsoo baraa tan miidiyaan ammayyoomtee qeerroo Oromiyaa wajjin gaggeessaa turan. Namni seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo isa caalaa beeku hin jiru. Galmee seenaa qabsoo bilisummaa Oromooti yoo jenne hin sobne. Gama kaaniinis Ustaaz Mahmud Bookee hambaa sooreessa jaarraa abbaa gadaatii fi Jaal Elemoo Qilxuu faadha. Rabbiin umrii nuuf haa dheeressu. Baranaas jiila baandii afran qalloo fi miseensota qeerroo ganamaa warreen waamichi godhamee fi Oromiyaatti galan keessaa isa tokko. Seenaa isa guutuu bal'inaan itti deebina.